namunduma mataa isaarraa ta'u harka bitaa molkaasaa sinaa busuuftan maraamartoo mataarraa siikeera dhibba dhiigaarraa siikeera giffiitirraa siikeera cogaarraa siikeera dhokkuba kaleerraa siikeera tiskirraa siikeera jaamumarraa siikeera dhiikosi keessaa dheera 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 qaama tama keessanirraa amma dhukkubni kan hin baqadde jiru angoo dhukkuba addee gurru kutaman maleekaa dosi dhukkubni harka kee bitaa kaa harka kee mirgaa mataa makee irra kaa'e lamaan sana gommaadhaan hojjedhu dhukkubni dhaqee keessa jiru iddoo maqaasaan amma dha'e hin dhoofne irree du'aa kan yesuusi keessaa dheera 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 baqi keessaa baqi keessaa baqi keessaa ofii kee nama amantii amaniiti ameen jedheeyya baaqi dhangala'e keessaa si waraaneera si waraaneera si waraaneera si waraaneera kaamantii arrumakaa sarumaa eegala amma abiddu waaqayyo sin keessa darba hin fayyadu namoonni baay'een itiin sirra jiru iddoo kam qaama hormaata kee irra iddoo dhokataa iddoo mul'ataa kan jiru barseera maqaa Yesuus daa'ira maqaa Yesuus Yesuus abiddadhaan Yesuus abiddadhaan Yesuus abiddadhaan baqi sarumaa gurina keenya dhaga'ooma jumilaallee haa ilaalu'amma miini bacheenyaa hojjetu'amma sammuun iyyaanne haa yaadammaa kaas qaamni gar tokkoon du'a deebi'aa chaarsa'u ganama kana warra matan fayyaa 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 si'a sadii amantii adda furguu qabaati Yesuus fayyisaa dhagedhaa waamaa ilaan fayyita tokko tokko waan maqaa kana lama sadii akka bitaa mirga ulkaasaana keessaa buqqa'ee dhagedhaa safare tokko lama amanii jedheeyye isa namaa darbadee amantiidhaan warra amantan fayyaa 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 amana besi keessaa du'eera 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 desan ku barbaada amantiidhaan qabaa ilaalaan jiru dhugaadha qabaa warra amantiidhaan amantan dugda keessan ilaala miilla keessan ilaala mataa keessan raasaa ilaala lafa dhoskaa yoo ta'e immoo boriftaan ilaaltu ilaala dafa warra amantanii fayyuu keessa mirkaneeffatan nagabaasa gad jedhaa ol jedhaaf ilaala meeshaatti agarsiisa namoonni fayyitan sila akkas ture amma akkas dubbachuu nan danda'a kan jettan dubbachuu dandeessu warra ammaa kun kottaa fiigaa gara koo fiigaa kottaa warra akkasii barbaada gooftaanis akkasumaan barbaada dubbii kee duwwaa argi malee namni yaa fiigaas fiigaa yaa toora galaa hiriira laayinii kanar hiriira dafa toora galchaa mariisa toora galchaa hiriira toora galchaa lakkas sarkilii uumaa meetti qabime obboleessu eenyu maqaan kee eewa maqaan kee baayisaa maal si dhukkuba ture dudda si dhukkuba maal ta'e duddi kee laphee dudda si dhukkuba ture eeshi otoo kadhatamu maaltu ta'e reem gaafa laalu hin jiru dhugaadhaa maal akkamitti jiraachuusaa akkamitti dhabde mee gajjadee ol jedhee mee sin laalame sirriibatti gajjadi kaa eeshi eessaa dhufte baay'isa as qorkee irraa qorkee dhufte hammam si dhukkubuunsaa tureedha torbammoo ji'a meeqa ta'a ji'a sadii manni yaalamaa hidhe coggaarraadhaa fayyuu kee akkamiin barte amma duddan dhukkuba ture amma dhiisee narra jiru amma hin jiru dhugaadhaa bara baraan fayyaafi ameen galateeffadhaaf amantoonni warri gammadaan sirriitti of ilaalii galataaf deebii kottu.
Bolesso nagaan siifaato. Ameen. Eenyu maqaan kee? Gulummaan. Gulummaa. Gulummaa eessaa dhufte? Birboo irraan dhufe. Birboo. Ganda maaruu gambo. Okay, asuma keessa. Maal si dhukkuba ture? Mataa na dhukkuba. Yoomii kaasee? Innoo narra tureera garuu waggaa tokko. Waggaa tokko. Dhugaadhaa? Dhugaadha. Dhugaadha Gulummaa? Dhugaadha. Ati nama sakaanuun gorsita. Maal ta'a? Maal si godhaa? Na joonjessaa lafaan nadhaa. Lafaan si dhaa? Amma maaltu ta'e toon kadhadhuure? Otoo kasin kadhattanii Eeshi. waan akka ibiddaan na keessa darbeera. Waan akka ibiddaa. Eessa keetti? Jireenya koo keessa gadi daara. Abidda akkasii agartee beektaa kanaan dura? Argeera. Argitee beektaa kanaan dura? Yeroo akkam fa'a? Yeroo waldaa deemnu Sitti dhufa? Eeshi. amma garuu nagaan koo deebi'eera. Amma garuu nagaan kee deebi'eera. Galateeffannaa warri gammadaan. Waaw. Abidda akkasii waldaa kiristaanaa gaafa seentu malee sitti dhufu. Garuu dhukkubni sun sirra jira yeroo abiddi kun sitti dhufe iyyuu. Amma garuu sammuun kee nagaadhaa? Nagaadha. Mee gajjadhe ol jedhi mee? Gajjadhe ol jedhi sirriimatti ariifadhuuti. Ofirra faa gattaa'i. Ofirra gattaa'i ka'i. Ariifadhu. Dabale may gattaa'i. Nagaadha gulum. Dhugaadha? Dhugaadha. Bara baraan. Galateeffannaa warri gammatan immoo. Kottu mee guluma manni yaala maal siin jedhe? Kaansarii danaan jedhe. Kaansarii jedhe. Kanaaf maal gochuu qabda siin jedhe? Nyaata garaagaraa nyaatin naan jedhe. Nyaata garaagaraa. Maal faa? Waan akka soogiddaa nyaatin naan jedhe. Kottu gara koo. Taas harka kee. Kana boodatti bara baraan nagaadha. Yesuus Kiristoos. Kaansariin kun kaansil ta'eera. Jedhi kaansariin kun jedhi. Kaansariin kun Kaansil ta'eera. kaansar ta'eera. Ani nagaa ta'eera. Ani nagaa ta'eera. Dhaqii gorruma sidan of ilaalchisi galataaf deebii kottu. Ameen. Ji'a tokkoon sii kenna ishii Eesh. ragaa qabatamaa nama sadii wajjin fidii kottu. Ameen. Ishii Eesh. galataaf. Nagaan siif haa ta'u. Eenyu maqaan? Eessaa dhufte abdi? Maal si dhukkubaa? Ani guyyaa sadii fi ciisaan ture. Guyyaa sadii ciisa turte. Dura baay'ee na dhukkubu waan bira qaama koo keessa bakka waan ta'e wallaalee waan na dhukkubu waan hin galle jecha. Iddoo si dhukkubuun beektu. Iddoon na dhukkubuun beeku. Garuu maal si godha? Abtaayitii nyaataa na cufee minaaminii jedhee tani goodanyoo tokkotti himaa ture. Ishee. Maanni akkamitti deeme of ilaalchise minaaminii naan jedhan. Achiinaan ani maa deemee of ilaalchisuu hin dhiyootu man taa'u guyyaa sadaffaa kana keessa waraansaan naqate. Ishee. Na waraanaa mar'imaantu si weemoo kalee minaaminii na dhukkuba duras. Ishee. Achi na waraanaa cinaacha koo jalaa na dhiisuu dide. Si waraanas ture. Nyaata si dhowweedha si waraanaa. Ishee. Lapheetu si bu'ee minaaminii naan jedhan. Gaafan immoo lapheedhaafis immoo liigatee ogeessa barbaaduu deeme ogeessa tokko bira nama beeku ammii biran naqe. Ishee. Guyyaa sadii fi biran deddeemee amma kaleessa kanayyuu bira dhaqeetan homaa isaanii si yaalu hin deemnaan jedhan. Ganama yoo naqee saatii amma natti qorraa saatii booda kottu jedhu. Saatii booda immoo naqee aduu kanaan immoo ani hin danda'u. Aduu kanaan immoo dhumayyuu nama yaalaniyyuu sirrii miti galgala kottu jedhu. Mana yaalaa siin jedhaa kana? Mana yaalaa otoo hin ta'in ogeessa aadaa naannoo. Ishee. Galgala immoo gaafan dhaqu ani siinachi dadhabeera waan ta'eef nyaata ijoolleef hin qopheessaa waan adda addaati waan ta'eef ani yeroon qabu waan ta'eef hin barbaaduu hin danda'u jedhan. Ishee. Jedhee taan achi dhiisee galee ammas egaa waan na dhukkubuuf immoo abdiin kutannee bariitu isaas immoo nama bira barbaadachuun jammare. Nama biraas immoo gaafannaan namni biraa dhufee lapheedhaanii laphee koona qaqqabatanii koobaa minaaminii kana dhufanii naa kooban. Ishee. Gaafa koobanii jedhanis immoo koobaan sun immoo harkisuu didi. Harkisuu didi. Harkisuu gaafa diduu isaan naa kadhatanii tuma bakka deebi'etanii ilaalaa harka kootiinii yoo ta'u baatee hin fayyaa minaamin jedhanii tum galan. Achi ani isaan itti bee'uu waamnee isa halkan edaa kanagaa baay'ee na dhukkubaa bulee. Halkan edaa baay'ee dhukkubaa bulee. Baay'ee na dhukkubaa bulee miila koo danda'ee lafaa ijjadhee ol hin fuudhuun naan miila koo lafatti ijjadhee ol fuudhuun na waraana jecha. Kanaafi kanaa kottu ol na waraana. Achi isarraa kana immoo yoo ta'u baatee deemi mana kiimii dhaqii mana kiimii deemii of ilaalchise minaamin naan jedhan gooddanyoonni kocha. Achi ani mana kiimii si waa naquu waaqayyoyyuu na fayyisaa mana kiimiitti maal wajjin olii gadee deema eetan. Ani isa keessa kottumaa mana kiimii dhaquun fudhannee. Amma tokko kadhannu maaltu ta'e mee? Yeroo kadhattanii achi yeroo isin kadhattanii qaama koo keessa akka waan dafqaa waan ta'eef na keessa yaada. Akka dafqaatti si keessa yaada. Akka diilallaawii dhana koo keessa ganna yaada. Gaafa naqee qabadhu immoo bakki sun inni dura na eenyu jedhu sun homtuu hin jiru. Homtuu hin jiru? Homtuu hin jiru. Dhugaadhaa? Dhugaadhaa. Mee gajjadha ol jedhame sin laala.
Gajjel ol jedhe sirriitti gad ol. Mee abdi sirriimatti. Mee socho'e mee sida lafa dura kan ati nama guddaadha warra kaanuun gorsita. Sini immoo ulfina gabaa kennaa galata Waaqayyoodhaaf. Sirriimatti deeme. Eeshabdi. Maasitti dhagaamaa jira. Omtuun jiru. Amma nagaa keeti. Bara baraan. Nyaadhu dhugii cheek godhi galataaf deebii kottu. Harka kee immoo hiikeera. Dhugaa boomsa lama baadhu dhaabadhu. Galateeffadhaaf warri gammaddaan. Eessi imaamaa kanatti qaime. Isaa dhuftan. Geedoodha. Eeyoo maqaan keessan. Zannaa'edha. Maal isin okkobaa maamaa? Anillee dhibeen koo baay'ee narra fagaate waggaa dheeraadha iyyuudha. Waggaa dheeraa ammam ta'a biyaansi? Mara waggaa 23 ta'an. 20 moo 10? 20 ta'a. Maal isin godha dhukkubni kun? Dhukkubni kun mataa koo na ciniina. Mataa kana garmalee na waraanaa yeroo na waraanu dhagna koo na laasheessaa danda'een dubbadhu rakkina koo beekee ni maddu. Amma mana waaqaa soon naqee yeroo waana waaqaa dhaquu nan fooyya'aa yeroo manatti galu baay'ee rakkadha hafuura hamaadha jedha sagalee Waaqayyoo. Hafuura zariirraa xaxaa waan baay'eedha jedhee hin dubbataa garuu nan karadhaa nan deddeebi'a. Maal isin godha fakkeenyaaf imammaa? Yeroo nani bakka manatti deebi'ee galuu lafna koo na laasheessaa danda'een hojjedhu. Moociidha. Beekee rakkina koo isin himadhu. Manni yaalaa maayidha? Manni yaalaa yeroo duraa akka dhibee TB'tiitti yaalamee sayyuu maqaa Waaqaatiin malee ani hakiimiitiin fayyuu hin dandeenye kadhataa nan fooyya'e. Amma isaan booda immoo barana asumayyuu dhufee mucaa koo wayiitu biyya kana jira deessee asuu dhufee rakkinni naannoo koo jiru Waaqayyoo tuqee na agarsiisa seexanni immoo arraba koo xaxxeetti. Garuu ani jalluman jedhee naaf hin galamne anoo jalluma hidhee tananii kadhatuma fi bishaan dibataa fi zayitii bitadheen galee fudhadheen galee milikkita asiin dubbattan sun mana koo keessattan argee qodaa koo hin saamu hafuura hamaadhaan adurreedhaan natti ergu. Yeroo adurreen sun halkan mana seentu ani iddoon jiru hin beeku waan hin ta'u hin beeku waan mana iddoodhuma jiraadhu illee hin beeku. Amma maaltu ta'e mamma? Amma immoo ergan immoo asii galee milikkita kana argee adurreen kun halkan mana seentee tuma mana koo unkurtu ganamannaan ciisaa ka'u kottee koo na qabatte. Kottee koo na qabatte. Adurreen turu dhuftuu kun kottee sin qabatte guyyaa biraa immoo. Kottee koo na qabatte kotteen kun nama daa'ee bakka na dhiigee isaan booda olma deebi'ee miilli koo akkasuma ta'e. Diriiruu yoon dadhabee mana kiimii mana yaalaa nan naqee nan dadhabee asitti mucaan koo ol koottu malee dhanii asitti na fidanii. Asitti amma diirama yeroo isin kadhattan akkuma dhagna koo keessa akka diilalla wayii na darbee. Dhagna keessan keessa akka diilallaatti. Eessa keessan keessa darbee? Kana qaama koo hunduu keessa. Qaama hunduma keessa. Keessa koo na darbee sammuu koo ni na dadhabaa ta'e sunis nagaa koodha. Kanumatu natti dhaga'amee waaqa. Namni kana dhagaa jiru galateeffatu waaqa jiraataa Yesuusiif. Hallelujah. Miila keessan kam sinciniin ta'e mamma adurreen kun kanaaf akkas ta'e. Sinciniin ishee yoom? Sinciniin ishee irra torbee 5. Kanarraa kan koo maaliin ta'u miilli kun? Miilli kun baay'ee kun reef lafa ejjete malee akkuma Waaqayyoo kootiif reef lafa na ejjete malee. Argaa jirtu miila kana wanta inni fakkaataa jiru wanta biraatu keessaa ba'uuf deemaa jira. Ammaa qabee garuu dhooseeraa dhangala'u keessaa. Dhooseeraa dhangala'u. Nama na dhagaa sin dhugaa ba'uu dandeessu waan ta'eef hin dhoo'aa keessaa malaa fakkaateen dhangala'a torban 2 gidduutti qulqullaa'ee nagaa ta'a galataaf sana eega. Galateeffadhaaf warri gammadan. Mama dhaqaa kana caala fayyinaaf deebi'aa kottaa. Maal si dhukkuba? Kalee kun na dhukkuba. Kalee yoomii kaasee? Mana yaalaa deemeen torbee 2 dura. Mana yaalaa torban 2 dura deemteetta? Maal jedhe manni yaalaa? Infekshiniidha naan jedhani. Infekshin ta'eera. Qoricha naa kennan. Eeyyee. Ammoo kalee sanatti deebi'ee mooti. Amma dura dhaabbachuun dadhabee ture. Eeyyee. Tu asina kadhachaa jirtanii. Akka bishaan qorraa wayii akkas asiin kalee koo kana keessaa. Karaa masa dhukkubuudha? Akka bishaan qorraa wayii? Akkatti yaa'ee. Keessa gayyaa'e? Amma naa wayii dura na adoodaa dhaabbachuu hin dandeenye ture. Dhaabbachuu hin dandeessu. Si jalqabuun isaa hammam ta'a? Torbee 2dha. Torbee 2. Dhalti dhalannaan infekshinii madaa'eedhaa siin jedha. Kottu gara koo. Raawwadhu qullaa'i madaa'u Yesuusiin. Yaa Yesuus Kiristoos raawwate si keessaa du'eera galataaf deebii kotti. Ameen. Injiru kana booddee darbannaa diina keeti.
Maal sin dhukkuba ture? Harka koo kana akkasitti ciisuu hin danda'u halkan. Akkasittan ciisa malee harka koo kana qotattaradhee akkatti ciisuu hin danda'u. Erga yoomii? Jabeessee qabachuu hin danda'u. Erga yoomii? Gara waggaa 3 narra guuteera. Gara waggaa 3? Afuruu ta'eera. Sanaan booda turee na yaadata wanti kun jechuudha. Amma sittennaa kadhatamu harka koo kana ol kaafachuu hin dadhabe. Narratti dhiiftaa yaa Waaqayyo na keessaan cabsitootuman jedhee Waaqayyoon galateeffadhu humni guddaan na keessa darba. Harka ol kaasuu hin dandeessan? Mee ol kaasaa mi'am? Dhugaadha. Nan jedha dhugaadha. Amma nagaadha. Kana koo keessa na nyaata na qorqortoo. Insobdan si warra kaanuun gorsitu. Dhugaadha kun. Mee galata galchaa ilma Waaqa Yesuus Kiristoos. Sanaan booda jechuudha. Waggaa baay'eedhaaf ilman kadhadha gaafan kadhadhe irrifata achuun keessatti. Kanii kan garuu akkasittis akkana jechuu danda'a. Gaafti waa qabachuu dadhabu iyyuu hin jira jechuudha. Amma immoo ol qabadhaan na jedhan nan dadhaba garuu humnumaan nan ol qabadhe Waaqayyo humna guddaan na keessa. Amma nagaadha. Inni ji'arraa garaa kee keessaa ajjeese harka kee keessaa ajjeeseera muluma nagaadha. Galataan deebii kootu. Galateeffadhaaf. Kottaa gara koo bara baraan raawwadhu qullaayi moo'ichi kee siif haa deebi'u. Dhiiga Yesuusiin. Ameen. Dhaqaa. Eenyu maqaan? Fayyiseen jedhama. Eessaa dhufte? Asuma Gandawaaroo Qoraarraan dhufe. Maal taate maaltu ta'e Fayyisa gabaabsinatti hime? Wanti ta'e keessaa torbee 2 kan hin ciise. Torban 2 ciiste? Torbee 2. Dhukkubsatte? Inni koo kun hin beekamu qofaadha jenna. Mana yaalaa nageessanii qoricha naa laatanii barfee naa laatanii. Anis illee ogeessuma fayyaati achuma keessan hojjedha. Ati illee ogeettii fayyaati? Amma yeroo baay'ee mataa koo keessaan hin dhodho'a. Maal ta'a? Himmadaa. Yeroo madaa'e sanatti xannacha waan jedhamuuf qoricha haannanii fi hanqaaquu dhadhaatiin fayyadamtuun alatti hin fayyadamiin naan jedhani. Amma too kadhatamu maaltu ta'e? Amma too kadhatamaa jiru mataa koo kana keessa na ciniina akka malee. Madaa'eera madaan isaa achuma jira. Na ciniina mataa koo kana qabadhee nooqa. Amma bakka naa nooqu kana kun dhiigee bahuu qaba. Madeessee nooqaa dhiiguu dida. Yoo kana nan cabbaa'ee. Amma yeroo kadhatamu? Nan diilallaa'e akkasumatti utuma laaluun diilallaa'e. Harka koo sana isaan akkas ol godhadhee sana buusuun dide. Amma utuma kadhata keessa jiru immoo akka hirribaa wayii dhufee narra gatee. Tuma dhaabattu? Amma tuma dhaabadhu akka hirribaa wayii narra gatee achumaan dammaqe. Achumaan akkas baannaan akkanuma ba'e. Amma nagaadhaa? Amma nagaa koo. Dhugaadhaa? Amma deemuu hin dandeessu? Homtuuyyuu natti hin deemu. Mee galata guddaa ilma Waaqa Yesuus Kiristoos. Salibsii gaatti nama hiika. Mee ati ogeettii fayyaa torra kanuun gorsamee deemee sin laala sirriitti nama torban 2 rakkina guddaa keessa ture kana. Mee sirriitti fiigimee sin laala. Sin immoo galata guddaa galchaa Waaqa jiraataa Yesuusiif kottu gara koo. Nama sila nama wajjin deemuu dadhabee qaalaa bu'uuf deemu gooftaan battalatti hiikee galata galchaa malee Waaqa jiraataaf. Iyya galataa. Balaayinesh maal si dhukkuba ture? Garana cinee ture baay'ee narra ture. Ammamiif? Naannaa waggaa 5ti. Waggaa 5f? Qoricha fudhachaan ture. Inna qoricha sanammoo jidduutti adda kuteen ture. Kaleessa immoo nan fudhadhe torbee tokko narra guutee na keessa socho'aa hin deemaa lubbuu qaba maaloo anoo raajii ka'uun qaba jedheen sisterii kootti maa ture galgala. Waggaa 5 waan ta'eef? Waggaa 5 waan ta'eef natti deddeebi'a ji'aanidha kan natti deddeebi'u wanti kuni qoricha malee immoo falan qabu qorichicha immoo bishaan mana kanaa dhugeen xiqqoo immoo natti furee ture. Eddanatti ka'e immoo torbee guuteera. Kana lamaan addana qooda mudhii koof duka koo nana keessa deema kunoo qabadhuu laali barmataa isaas jira handhuurri isaa immoo handhuura koo immoo wanti ta'e qabatee jira raajii ka'uun qaba jennaan galgala kootu mee dooktorii mariisisneettee faarmaasii deemnee qoricha bitadhee isa fudhadhee homaa natti furuu didee amma immoo qobaa koo dhufa yaa Yesuus namaanoo dadhabameera siin hin danda'ama jedheen ofii kootti ofitti gungumaa dhufee amma immoo yeroo isin kadhattan akkasiin handhuura koo qabadhee mataa koo yeroon qabadhu mataan koo na gubee handhuura koo keessa immoo inni mataa isaa iddoo kana wanti ta'e immoo asii na ciniinu iddoo tokkotti deebi'ee nan dabqee na dhiise amma. Hin dabqite? Amma jiraadhimee akka bilaalimee? Amma hin jiru. Dhugaadhaa kun? Dhugaadha. Dhugaadhaa? Dhugaadha. Galateeffadhaaf warri gammaddan iyya galataa Yesuusiif. Kottu gara koo rakkina waggaa 5ti. Kakee lamaan isaa ol kaasi. Raawwatee si keessaa aduu. Sagaraa fincaanii waatu si keessaa ba'aa yeroo sana immoo hin sodaatiini waan foolii qabu si keessaa ba'aa hin qulqulloofta. Harka namaan sii kenname akka waaqayyoon si keessaa xaragameera. Galataaf deebii. Eessaa dhuftan?
asum ganda duwwaa shaniiti. Maaltu ta'e maal taatanii? Na dhukkubaa. Eeshi maal sin dhukkuba ture? Torban kaleessaa garum galgalaanii ka'ee mana namaa dhaqee. Eeshi. Fayyum kooti misaa nyaaddeen dhaqee nyaattu malee maaloodhaanii na nyaaddee ennumsa na handhuura koo gubbaarraa na ciniine. Maali gooftaa Yesuus beela'eellee nyaanne hoo maali jedhee tan bakka of qabee kanas jechuu jaraan hin dandeenye zim jedheen galee mana kimii dhaqe. Mana kimii kophuun koon dhaqee dhaqnaani meerree maammaa naman qabdanii jennaan allaakki naman qabu koon dhufeen jedhee dhibeen keessanoo hamaadhaa. Muluu maram malee dhiiga soorasummaa bichaan kennitan malee ta'uu kophaa'oon ta'uu maasinii wayyaree jennaanani. Nama on qabu anoo lakki koon dhufee maalan godharee marfee dhumaallee yookaan kuniinillee naa kennannaan otoon maramne tollaalamneen kennamuu naan jedhan. Egaa gooftaa Yesuus wayii fi dhabame qorichisi akka fedha keena godhe dheengalee. Maaltu ta'e mugubaayee walakkaatti maa? Ammatu mana jedhamu ennaa kadhatamu handhuurun koo sana gubbaarraa ennaa duraa kana ciniinu ta'ee bishaan waan ta'ee narra yaa. Bishaan waan ta'e yaa. Narra yaa meerree daaf qasoo miti jedhee naan of qaqqabadhu. Homtuun jiru. Maanum koo keessadha homtuun jiru. Ameen. Kooti ameen. Namni kana dhaga'ee galateeffatu waaqa jiraata Yesuus. Nalaalama nisi dhangalaasuuf kee dhangala'eera. Ameen. Dhangala'eera. Ameen. Ati umurii malee gabaabbattu sirraa gabaabbateera. Ameen. Of ilaalaa cheekuna kottaa galataaf sin keessaa du'eera. Galateeffadhaaf warri gammadanii iyya galataa Yesuusiif. Yoomiif ammamiif? Torbeen har'a ga'uufi. Eeshi. Qidaamee na jammare. Ciisuu hin danda'u gajjechuu hin danda'u baay'ee na gubaa. Ciisuu hin dandeessu gaggechuu hin dandeessu. Eeshi attamiin keessa turte gidduu kana? Na gubaa. Ciisuu waan hin dadhabuuf taa'aatu mana akkasumatti hin bulaa gadi. Halkan. Dhugaadhaa? Dhugaa. Eeshi. Jechuun hin danda'u asumallee yeroon taa'u cinqabaan ture. Na guba waan ta'eef amma immoo naas hin kadhattaa waan ta'e as keessa na darbee. Maaltu darbes keessa? Ani hin beeku waan ta'e na keessa darbee. Maa inni wantichi? Na doochee? Na doochee. Amma garuu nagaa kooti. Amma nagaadhaa? Nagaa. Meeqa jedhe ol jedhe kasin laalati jiru. Dargaggeettiidha meeqa ol sirrimatti. Nagaadhaa? Dhugaadha. Bara baraan fayyaaf. Ulfina kennaa Yesuus deemu kennaa guddaa wal duukaa. Naqi bara baraan of ilaalu kottu dhugaa bahe. Immaan nagaan siniif haa ta'u. Ameen. Eessaa dhuftan? Asuma naannoo kana. Maal taatanii maaltu ta'e? Dugda koona dhukkubaayyuu isuma saamunaa kanayyuu cinciisuu hin taa'u bakka halkan akkatti rakkataa. Dugda si dhukkuba? Gartokkee kanas akkatti na dhukkuba. Ammamiif mamma? Torbee tokko gadi. Torban tokko. Dur qabdu dhukkuba akkasii? Isa duddaallee durumaan qaba kalee koo miila koo na adoochee chocho'uu waan jedhu numan ittiin deema malee. Eeshi. Amma addan dhufee iddoo kana taa'ee dugda koo keessa akka biddaa na gubaa iddasiin kadhattanii bakka narraa bade siruma isaatu. Amma hin jiruure? Hin jiru. Dhugaadhaa? Dhugaadha. Mee gar tokko sarara isin dhukkubaa ture harka keessan akkas godhaa. Sokkoosa akkas miilichas. Ammamtuun kanarra hin jiru. Ammamtuun jiru. Waaqayyoo kana eebbisu. Ameen. Galata galchaa waaqa jiraataa Yesuus. Nalaala humna maqaa Yesuus bara baraan fayyaafa. Bara baraan fayyaafa. Raawwate si keessaa du'eera. Galataaf deebi'aa kotta. Galateeffadhaa galata galchaa waaqa jiraataa Yesuus qofaadhaan mala galanni kun. Maqaa caalaatti of ilaalaa galataaf deebi'aa kotta. Eeshi obboleetti maqaan kee? Maqaan koo Luliin jedhama. Eenyu? Luli eessaa dhufte? Awaaroo Qooraarra. Awaaroo Qooraa. Maal si dhukkuba? Garaacha koo keessa inka akkuma namaatti addaan na hirama garaan koo ennaan inni keessa deemu nan qaba. In qabama akkuma bungullu wayi garaa koo keessara. Ammamiif ta'a kun? Waggaa tokkoof. Waggaa tokkoof. Eeshi Luli. Amma ennaa sin kadhattan garaan koo qabadhee nadda koo qabadhee akka bishaan wayina keessa yaa'e gadi. Ameen. Na dafqisiisee ennaan qabadhee akkas qaqqabadhee ilaaluun jiru duran qabama. Duran qabama? Hin qabama akkasitti. Dhugaadhaa kun? Dhugaadhaa. Harka kee ni qabama? Dhuura koorraa akkatti nan qaba. Eeshi. Innis immoo laphee koleetti ol kaatan nan akkatti. Yeroo qabdu? Yeroo hunda waggaa tokkoof. Eeshi. Na rakkisaa ture maqaa waaqayyoo eebbifamu. Mee amma seeraan qabime too sabni kun ilaaluu qabi sodaati. Hin jiru. Jiru. Dhugaadha. Bara baraan hin jiraati. Ameen. Galateeffadha sadii too dhangalaasu Yesuusiif. Haleluuyaa. Asabar kamirgaan mallee wanti qophaa'ee jiru dhangala'eera guyyaa irraa kaas. Dhangala'eera maqaa Yesuusiin.
raawwate si keessaa du'eera bifti keelle si deebi'a galataa dhufta mana kana of ilaali caalaatti chee godhi kottu galataaf haadha mucaa nagaan siif haa baay'atu eessaa dhufte naannoo totaalii amboo maal si dhukkuba ture moo maaltu ta'e na keessa deema sismoo eeshee ko keessa deema yeroo enjire innaan ciisu seenaan ta'e waan akkana keessa gaggaragala akka daa'ima yeroo ciiftu maal ta'a na keessa gaggaragala si keessa gaggalagala ammamiif idduman dhufeellee iddan mucaa kana de ji'a ja'a jechuudha ji'a ja'a idduman dhufeellee kana hiikkadheen ta'a innaan ta'a amma naa kadhattan akkatti qabee kadhadha asii fi mataa koon akkatti qabe na gubee mataa koo keessa na gubee asii koo immoo akka bishaan wayii natti diilallaa amma kuno nagaa kootu waan natti jiru dhugaadha kun amma nagaa koote bara bara kadheen taa'aa ture galata galchaa warri gammadaan gooftaa fayyaa si godhee tarree warra jiranii si kaa'ee galateeffadhu waaqayyoon dabaleeffam mallee bara baraan fayyaa fi of ilaalimmoo kottu galataaf birma dubaateetta